waaqayyo beektan godheetta isinis waaqayyo rakkinichaan akka nan daganneef akka silaalan godheedha. Akkana weette rakkinichi sun bineensa hamaadhaa si nyaata. Waaqayyo immoo yoo na laalte rakkina kanarraa si hojjeedha. Argitanii? Lachuu humna qabu garuu humni waaqa keenya humna qabu caaludha. Galata Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo Daani'eel maaliif ooshee kan jedhutti gaafannuuf Daani'eel mootummaa waaqayyo mootummaa nyaataa dhugaatii mootummaa kabaja argachuu mootummaa maqaa argachuu mootummaa teessoo gaariirra taa'uu akka hin taane waan adda baasee beeke. Mootummaa waaqayyo mootummaa hafuuraan gaggeeffamu. Nyaata didee hafuura waaqayyo of soore. Ogummaa waaqayyo biraa ta'e of soore. Qulqullummaadhaan waaqayyoon eeggate. Waaqayyo isa kabaja. Anaaf isin waaqayyo humna kanaan nu haa eebbisu. Ayyaana kanaan nu haa eebbisu. Dibata kanaan nu haa eebbisu. Suuraa kanaan nu haa eebbisu. Simboo kanaan nu haa eebbisu. Nama sencina jiru ni waaqayyo akka guddatu hin barbaada. Jireenyi kiristaanummaa jireenyi addunyaa akka ta'u waaqayyo hin barbaadu. Guyyaa dhufnee irraa kaafnee gara eenyu fakkaachuutti akka guddatu barbaada. Gara ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos fakkaachuutti akka guddatu hin barbaadu. Garuu sinittani Lukas Majid Barata Yosef itu difahami apa bersisa isata Barata bersisa satu bulan Barata kayak gitu apa yang itu bersisa satu bulan Garus boleh difahami kayak itu udah ada akan bersisa sama aja bikinlah asman objek Barata Nah, bayi ya. Yerusalem, wambai boleh Maria. Wambai itu bukan ini. Har, Yona bayi enggak? Bayi ni. Sebab ni sah, abang bersisa sah kau. Lafina ni ini sah arge. Lafa bayi yang kita kamu simbo kamu. Lafa bara-bara. Nama tu kau tu aja. Sebab ni sah, mila gofta jala tadi. Baraju ni mo. Baraju kamu calai you. Ulfina kamu mangkap. Waaqayyo sekali bisu. Kanaaf Yesuus Kiristoos maal jedhe akkasuma lafa kaatanii too'e utubaa ija keessan keessa kana dagattanii kuuba namaa laaluutiin diinadhaa. Hoo rakkinni nama bira jira Yesuus bira jira. Sababni isaa Yesuus Kiristoos dhumarratti kan inni hiiki, dhumarratti kan inni eebbise, dhumarratti kan inni dhiisise warra maal isa godhan warra fuudhisan. Warra isa fannisan, warra fannoo irratti isa karraasan, warra isa garafan, warra hanqoftu isa dadhabsan, warra isa waraanan. Argitanii? Garuu inni waan godhan hin beekaniiti maal godhii fedhe? Fiisii fide. Amma baay'een keenya, mootummanni keenya, ijoollee keenya, mar'ummaan keenya, kaleen keenya, tiruun keenya sakattaame waan baay'ee qaba. Guddachuu yoo barbaadu. Ba'aa guddina irraa si hambisu ofirraa buusu. Waaqayyo sin haa gatu. Guddachuu qabna moo hin qabnu? Guddachuu qabna. Argitan? Biqiltuun tokko kan inni seeraan guddatu yoo maal ta'e yoo sirriitti kunuunfame. Wanti waaqayyoon jaallatee inni wajjin yoo ture guddina ni dhowwaacha. Inni lammaffaa maal jedha? Sani guutuu akka ta'e isinis guutuu ta'a. Kana maal irraa biqiltuu dandeessu? Maatii ishee lafa taphissate. Abbaan keessatti ni samiidha. Guutuu waan ta'eef isinis maal ta'a? Guutuu ta'a.
Yesus waaqa jaalala. Adeemsisinis nama jaalala. Yesus nagaa buusu. Adeemsisinis nagaa buusu. Yesus Kiristoos qorumsa keessatti obsaan. Nus maal gochuu qaba? Obsuu. Yesus Kiristoos irra deddeebiidhaan dadhabbii malee maaliif godha? Hin kadhatu. Nus maal gochuu danda'uu qaba? Amanoota Yesus Kiristoos agarsiise san hundumaan maal gochuutu nurraa eegama? Guyyaadhaan dura guyyaatti kadhachuun, guddachuun, deddeebi'uun nurraa eegama jechuudha. Nuuf haa ta'u? Mee naaf haa ta'u? Guddachuun naaf haa ta'u? Daqiiqa shan kadhachaa jirtu yoo ta'e amma kudhanii shanitti digdaman waldaa gaafa godhuuf yoo ta'e gaafa lama macaafaan dubbifattan yoo ta'e dubbisuu shaakaluu yoo dubbisuu dadhabdan naa dubbisi jechuudha. Yoo sagalee dhaggeeffachuu barbaachise silkii irraa waan ta'eera barbaadani dhaggeeffachuu. Barri kun nama barachuu barbaadu hundumaaf bara itti barachuu danda'a. Waaqayyo nu gargaara. Sadaffaadhaatti wanti nu ilaallu waamamanii fayyadu. Yohaannis kudhan digdamii torbarratti maal jedhu? Hoolonni kun sagalee qabu. Yohaannis immoo sagalee isaa soo inni ho'aa. Hoolonni isaa maal qabachaa? Hin hawwaa. ስለዚህ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያሰባቸው ጠራቸው። ስለዚህ ስለተጠራ በቤቱ ውስጥ አለ በሉት። እግዚአብሔር እኔም በልጄ በስሜ ይጠራኛል። እናንተንም በምን ይጠራችኋል? በስማችሁ ይጠራችኋል። በሚጠራን ሰዓት መልስ ልትሰጠው ይገባል። ወለኔ ኢየሱስ ይባል አናቢ ከኒን ይዋል ዱከነ ከሳ ቀረይፋ በሊሳ ነገር ትረኛ ረኪና ከሳ ኢዶ ኢት በቦቹ ለደኙት ከኒን ይዋም ዋን ፉአት ሜ አኒፉ አሜራ kanaaf nama fuudhame nama adda bareedatti immoo humni aboo qabu hin jiru. Garuu humni aboo qabu humna eenyuti? Humna Waaqayyo. Mana keetiif Waaqayyootu falma. Biizinasii keetiif Waaqayyootu falma. Fayyaa keetiif Waaqayyootu falma. Haleluuyaa! Mee Waaqayyoon naa falma jedhamee. አላ አታልፍም አትሻገርም። እግዚአብሔር ደግሞ ታልፋለህ ትሻገራለህ ይላል ማለት ነው። ቀድሞ ያሰማል፣ ቀድሞ ይጠራናል፣ ቀድሞ ያናገራል። ገለጤ ኢየሱስ ይባላል። አፍረፋፊኝ ንማ ሮሜ ሰንደን ድግደሚ ተበረት አፍሩ ሉፍ ከዳታይ ከነናን ቢሰባ ከነሰረት ተካፈ አፎ ከነኑ ሉፍ ከዳታ አመኑ ከነኑ ጫላ ድግደሚ ጃራይ ካሰዱስ አፉረች ሲንጎ አኩመ ከነት ደደቤ ከኛት ዱጋጋ ኑይማን ከደቹ ከዱፍ በርባችስ አከተው ድምቤ አፉረች ገሩ አዱ ይሳት ነምኒ ቢዳን ሙልሱ እንደንደኝ ንፍከላ አገተን ዋንዱ ዱቢዳን እንደንደኝ ኦክሳገኒ ፈቆ አይና ስለኛ በመቅናተት ይጸልይ አፉሪት አከጃለለ ዋቀዮት ወራይሳ ቁጣሪ አፉሪት አከጃለለ ዋቀዮት ወራይሳ ቁጣሪ እንከለ ዋቀዮ inni garaa namaa gongochu immoo yaada afuurichaa hin beeku. Afuurichi jechoota keenyaa olitti, ophii keenyaa olitti, waan guyyaanni olitti yaada garaa keenya foonfachee waan beeku aaduudhaan fuula Waaqayyoo duratti nuuf hin kadhatu. Waaqayyo immoo kadhata kana hin kadhatu. Kadhata kanaaf deebii hin kennu. Kanaaf afuurri Waaqayyoo jireenya keessa jiraatu. Afuurri Waaqayyoo jajjabeessa. Afuurri Waaqayyoo barsiisa. Afuurri Waaqayyoo gara biraatti nama fida. Afuurri Waaqayyoo kuni
Battoota isaatti amma hafuura qulqulluu kana fudhatanii baay'ee badina gaafa inni dhufu tarkaanfii isin tarkaanfatan caala isin tarkaanfachiisa. Ogummaa dubbii qabdan caala isin dubbachiisa. Dhageettii isinii kenna waan ta'eef hafuura qulqulluu maal godha eega. Kanaaf saba Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo mootummaa nyaata dhugaatii kan ta'an mootummaa hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamu eega ta'e hafuura qulqulluu keessa humni jiru, hafuurri qulqulluu keessa beekumsi jiru, hafuura qulqulluu keessa gargaarsi jiru, hafuura qulqulluu keessa eebbi jiru jireenya keessan irratti haa dhangalaa'u. Jireenya keessan irratti haa dhangalaa'u. Jireenya keenya irratti haa dhangalaa'u. Mana keenya irratti haa dhangalaa'u. Yesus ጌታ ኢየሱስ ጌታ gargaara keetiin jiru Yesus gooftaan ameen.